Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtanii fayyaa keessanii Oromootiya. Hadda gadda cimatu nu dhagahame. Gaddi hagana ga'u takku nu dhagahame hin beeku. Du'aa Hacaaluu hadda halkan kana sa'aatii 3tti ajjeefamee rasaasaanii harka namaatiin du'e jechuudha. Waan nama ajaa'ibu waan silaa hin dhageenye jennee yaadne hin beeknu guyyaa takkayyuu. Du'aa Hacaaluu jechuun waan garaa nama nyaatu. Waan callisaniitiin ta'aniitiin ilaalanii miti. Hadda Hacaaluu ajjeesan malee Jawaarinillee ittuma yaadaa jiranii jechuudha. Hacaaluu jechuun humna Oromooti. Humna Oromooti, jajjabina Oromooti, jagna Oromooti, leenca Oromooti. Hacaaluun ajjeefame jechuun akka waan Oromoo guutuu ajjeesaniitti na dhaga'ame na guyyaa hadhaa kana. Hacaaluun ajjeefamu nama ajjeefamuu qabuuti. Nama jaalatamaa arjaa. Leenca Oromoo, jagna Oromoo, arjaa Oromoo, mataa Oromoo nurraa du'e, nurraa ajjeefame. Gadda guddaa nama dhagahamu. Waan silaa hin dalagamne jedhee fakkii yaadnee hin beeknu. Oromoo hundi isaanii akkanumatti nu qabatan. Oromoo keenya Hacaaluu ajjeesan jechuun akka nu hunda ajjeesanitti ilaalaa. Waa hunda beekachuu qabna amma. Qaraa miti ama beekachuudha. Hacaaluu ajjeesan jechuun waan cimaa mataa Oromoo keessaa fuudhan. Mataa Oromoo dhaqanii matama Oromoodhaan jechuudha. Wallaa gadda guddaa nama dhagahamu. Madaa nu keessaa hin baane nu ta'e jechuudha. Madaa cimaa, madaa hin fayyine nu ta'e. Hacaaluu ajjeesan baay'ee tokko nama dhagahamu. Baay'ee tokko. Imimmaan isaanii waan akka dhiiga boonu nu godhan. Uummanni kun akka nama nutti qabata. Tara mataraan asuma fuudhaniitu waan faayidaa qabu keessaa ajjeesaa jira. Oromoo yoo akkana mataa keessa galchina keessa jirna. Waan gadda guddaa nama dhagahamu. Gadda guddaa madaa guddaa nama ta'e. Hacaaluu nurraa ajjeefamuun isaa. Akkasii Rabbiin gammata isaa gammachisa. Waan biraa maal jira? Dhiigni dhiigaan beeka jettee Oromoo teenna. Hacaaluu ajjeesan jechuun akka nu hunda ajjeesanitti ilaalaa. Waa hunda beekachuu qabna amma. Gaddi hagana ga'u takku nu dhagahame hin beeku. Du'aa Hacaaluu hadda halkan kana sa'aatii 3tti ajjeefamee rasaasaanii harka namaatiin du'e jechuudha. Waan nama ajaa'ibu waan silaa hin dhageenye jennee yaadne hin beeknu guyyaa takkayyuu. Du'aa Hacaaluu jechuun waan garaa nama nyaatu. Waan callisaniitiin ta'aniitiin ilaalanii miti. Hadda Hacaaluu ajjeesan malee Jawaarinillee ittuma yaadaa jiranii jechuudha. Hacaaluu jechuun humna Oromooti. Humna Oromooti, jajjabina Oromooti, jagna Oromooti, leenca Oromooti. Hacaaluun ajjeefame jechuun akka waan Oromoo guutuu ajjeesaniitti na dhaga'ame na guyyaa hadhaa kana. Hacaaluun ajjeefamu nama ajjeefamuu qabuuti. Nama jaalatamaa arjaa. Leenca Oromoo, jagna Oromoo, arjaa Oromoo, mataa Oromoo nurraa du'e, nurraa ajjeefame. Gadda guddaa nama dhagahamu. Waan silaa hin dalagamne jedhee fakkii yaadnee hin beeknu. Oromoo hundi isaanii akkanumatti nu qabatan. Yaa Hacaaluu baay'ee nama gaddisiisa.
baay'ee tokko nama gaddisiisa. Haati isaa tana maal ta'u haadha isaa akkas godhanii obboleessi isaa akkas ajjeefame. Ammas deebisanii wanni akkan ajjeefamu nama meeqatu jira yoo ta'u sa'aatii kana beeksisanii isaa maal jedha maal irra jira. Capsa, capsa, capsa,